What's up, ladies and gentlemen? This is C++, okay? Never stop learning. Those stop learning, stop living, okay? This is a chapter 3 control flow structures kan jennu jechuudha. Ka har'a kan laallu walitti deebinee irraa subscribe gochuun dagatini akkasuma hiriyoota keessaniif share godha. Yoo isiniif danda'ame immoo VPN ibsaa ta'u ilaalaa jechuudha video kana control structure. Website keessan irra galtu Gtech Vision kan jedhu irra galtu control structure dha jechuudha kan nuti har'a barannu. Chapter 3 jalatti argama. Chapter 3 Chapter 3 kuno control structure programming kana keessatti control statement kan jedhu jechuudha. Control statement kan jedhu. Statement C++ keessatti barreeffaman control akkamitti goona? Akkamitti control ta'u akkamitti control gochuu dandeenya kan jedhudha. Kan nuti laallu salphaadhumatti jechuudha kan nuti manage goonu har'a. Kanaafu sequence structures. Kanaafu control structures kan jennu kuni bakka sadiitti qoodamu. Bakka sadiitti qoodamu. Fakkeenyaaf flow control roughly categorized into 3. Those are what? Conditional, branching or selection statement or iteration or looping or repetition statement. Inni kan biraa jumping statement dha. Ishee kana sadan gargar diddiigne website keenya irraa goonee finnaa jechuudha. Okay? Those stop learning, stop living. Okay? Lammiin barate gaaffii mirgaa gaafata. Okay? Eeshi asirratti maal laaltu sequence dha jechuudha. Amma waan tokko isinitti maa jechuudha. Programii tokko barreessitanii koodii kana barreessanii amma akka gorsaatti prograamis online compiler kan jettu kuni barataa kamiifuu silkii keessaniin PC keessaniin osoo dev C++ kan jedhu kanan buusin osoo dev C++ kan jedhu kanan buusin maal gochuu dandeessu fayyadamuu dandeessu jechuudha salphaadhumatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu prograamis kan jettu kana fayyadama dive into our goal. Waan ta'e isinitti mu barbaade garuu asirra maal isinitti mu barbaade akkuma asirratti argaa jirtan main CPP kan jedhu kuni lakkoofsa qabaachuudha. Lakkoofsi kuni sequence of statement dha. Statement kan jennu C++ keessatti laayinii tokko irratti kan barreeffamu semicoloniidhaan kan numudha. Laayinii tokko irratti kan barreeffamu semicoloniidhaan kan numudha jechuudha. Kanaafuu statementiin kuni sequenceidhaan by default kan isaan deeman. Jalqaba hin dhufa intimeeniin balbala jenneerra. Duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Intimeeniin erga balbala ta'e karra ittiin seennu erga ta'e jalqaba seenee jalqaba as dhufaa jechuudha. Maaltu compileriin keenya. Inni high level language kana gara low level language tti jijjiiru jechuudha. Gara 0 of tokko afaan computer dubbisuu danda'utti jijjiiru gara machine language tti caccabsee kan jijjiiru compilers kan jedhamu gaafa dubbisuu dhufee kana dubbisaa jechuudha. Sana booda kana steppiin taanu kanaan deema. Sana booda in numberidha. Sana booda akkasitti jechuudha. Steppiidhaan kan inni deemu. Okay, step dhaan erga deeme if number modulo operator jedhama. Isheen kun if number divided by 2 and the remainder is equals to 0. Cout number is even else cout is odd jenna. Kun hunduu kan inni deemu sequence dhaan jechuudha. Sequence dhaan jechuudha. Kana irratti maal hubattu qaba? Sequence structuring kun maal jechuudha? Gaaf line bifa line by default programming keenya line by line dha jechuudha kan inni deemu jechuudha. Kanaafuu erga line by line deeme nutoo maal asirraa hubanna line by default line by line deema garuu wantoota sadiidha as keessatti kan raawwatamanii jedha. Innis the first one is sequence structures, the second one branching yookiis immoo isa asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Branching, conditional, branching, selection statement, follow roughly categorized sequencing kun kallattii sadiin kan inni deemuu danda'udha. Selection statement. Oduma deemu daandii filatee deemuu danda'a jedha. Sana booda iteration, loop or repetition statement jedhamne kan biraamu. Loopii uumuu danda'a. Osuma deemu tokko lama sadii yeroo jedhu duubatti deebi'ee loopii kan biraa uumuu danda'a jedha. Gara fiigerii keenyaa deema. Osuma deemu loopii uumuu danda'a jedha. Fakkeenyaaf iteration loopiin kuni isa asitti argaa jirtan kana. Isa asitti wal jala naanna'aa jiru kanadha jechuudha. Loopii uumuu danda'a jedha. Inni kan biraa maalidha? Jumping isa jennu. Inni kan biraa jumping statement inni jedhu utaaluu danda'a. Iterationiin tokko osuma deemu sequence of statementiin tokko osuma deemu jump from one level to another isa jennudha jechuudha. So utaaluu danda'a kan jennudha jechuudha. So kanaaf asirratti maal laalla kam sequence structure. Sequence structure kuni bakka jahatti irree ilaalla jechuudha. Bakka salphaa jahatti irree ilaalla jechuudha. Sequence statement default era. Sequence default control structure where statements are executed one after another order they appear. Akkasaan mul'atanitti
Gaafa execute ta'an maal godhu sequenceedhaanii jechuudha. Fakkeenya asirraa kana mee fakkeenya asirraa kana isinii fudhadhaa. Kilaas kan jettu kun ishee asirraa kooddee asirra jirtu bifa koppii taatee isinii bareeddee jirtu kanaan bareechuu fi kanaafuu isheen kooddii ittiin dabalamtu wanti isin hubachuu qabdan jechuudha. Sana booda inti number is equals to 10 jennee the number is jennee see out the number is dash number the number is number an fakkeenya lakkoofsi kun 10 number times number times 2 sana booda see out the new number is number. Kanaafuu outputiin keenya maal ta'a akkuma asirratti argaa jirtanidha jechuudha. Sequenceedhaan kan inni deemu jalqaba maal godhee nambarii kana dhufee dubbisee nambariin kun 10dha jedhee sana booda the number is 10 jedhaa jechuudha. As dhufee kunoo 10 asitti baaseera jechuudha. Sana booda number is equals to yookiis immoo assignment jedhama asi kun number times 2. Sana booda 10 iddoo kana dhufti 10 asitti baateetti waan ta'eef 10 as iddoo kana dhufti 10 times 2 20 ta'a 20 dhufee asitti baa jechuudha. The new number is 20 jedha jechuudha. So selection statementiin kun kaa bakka jaatti qoodama yookiis immoo bakka jaatti bakka shanitti irree ilaaluu dandeenya. Innis if statement. If statement isuma asirratti argitan if else statement switch statement dha jechuudha. Switch statement nested if else if nested if else if inni kan biraa switch jenneerra inni kan biraa ternary operators yookiin immoo the short way of if else kan jennudha jechuudha. Ishee kana ka bifa kooddii taateen fi bifa asirraa giraafikaalii hubatamuu dandeessu kanaan isinii ibsaa jechuudha. If statementiin kun maalidha? Kallattii if statementiin one way statementidha. Haa dhugnu aannan dhugaa enjoy gochaa sit back relax okay? Salphaadha waan ta'eef relax gochaadha kanatti barattu jechuudha. If statementiin kun start jedhee jalqaba sana booda maal godha conditionii wayii check godha jechuudha. Conditionii check godha jechuudha. Conditionii kana erga check godhee booda conditionii kun dhugaa yoo ta'e statementii as keessaa kana hojjeta. Conditionii kun soba taanaan garuu homaan hojjetu hin fixee baa jechuudha. Homaa tokko hojjechuu hin danda'u jechuudha. Homaa tokko hojjechuu hin danda'u. Fakkeenya isinii fudhaka. Nuti ka fakkeenyaan deemnaa fakkeenyaan deeggaramaa deemna dheera. Ija keessan duratti barreessaa. Ija keessan duratti barreessaa. Inti number jennee kaanaa jechuudha. Inti number jennee kaanaa. If mitira if statementidha. If number greater than or equals to 20 18 jenna ka afaan keenyaan baran 18 see out you can vote inti number asitti yoo barbaadde nambarii meeqa 20 keenyaaf jechuudha. 20 kenninaaf jechuudha. Nambarii kan 20 kennaaf error maaliif errorii ta'e asitti semicolon ni dagate. Errorii baay'ee gaariidha. Errorii dibaa gochuu dandeessennaan erroristi. You can vote 20 kennineef jechuudha. Mee fakkeenyaaf 20 kennineef jennaan you can vote mee 18 2 kenneef maaltu jira mee? Nothing. Wow, nothing. If else kanaafuu if jechuun only yoo true ta'e yoo conditioniin if kana keessa jiru dhugaa ta'e maal godha? Kooddi bilookii ishee kana keessa kan jiru hojjetaa jechuudha. Walii gallee irra jedhee yaada. Kooddi bilookii kan jiru kana keessa hojjetaa jechuudha. Walii gallee irra yaada. Else inni kan biraa immoo if elseedha. Inni kan biraa if elseedha. If else immoo asumatti dhuftaniiti. Ishuma kanatti dhuftanii else jecha jettu kan dabaltanii ishee kanatti dabaltu jechuudha. Ishee kanatti yoo eejiin kee yoo greater than 18 ta'e you can vote filachuu dandeessa. Yoo hin taane ta'e hin dandeessu. You cannot vote ennaan gaamaarree see out jennee you can't vote. Kanaafuu filannoodha jechuudha. Kanaafuu if else maaliif filannoo lamaafi kan inni fayyadu jechuudha. Inni tokkoffaan yoo dhugaa ta'een seenaa inni lammaffaan yoo soba ta'e jechuudha. Asirratti giraafikaalii ilaallaka. True false statement asirratti conditionii kana check godhaa. Dhugaa taanaan if statementii ba'a. Isa if keessa jiru ba'a. Soba taanaan isa else keessa jiru ba'a jechuudha. Inni kun if else statementidha jechuudha. If else statement. Iran. Oh, you can't vote because eejiin kee meeqa asitti? Nambariin kee 2. Ishee kana eejitti jijjiirame akkasinitti tolu
age age ishee kana age ti jira jechuudha. Age jennee kanaafuu age mee fakkeenyaaf age kee 25 godhi. Hin filatta malee 25 waggaa 18 olitti hin filatta malee mirgi filachuu jira. Biyya dimokiraasii keessatti. You can vote. Kanaafuu if else dha jechuudha. Inni kan biraa maalidha? If else if yookiin immoo else if isa jennudha. Kan else if kan jennu kana jechuun immoo filannoo baay'ee choosii baay'ee gaafa qabaannu maal fayyadamna? Else if fayyadamna jechuudha. Else if ishi maalan isinii filadha isin fakkaate grade isinii fudha fakkeenya grade grade isinii fudha jechuudha. So grade net mee keenya isin fakkaate 70 yookiin immoo siin jennaan grade net mee hin fudhanna kaa siin jennee fudhanna siin grade sana booda maal goona? If grade greater than 100 greater than 90 malee greater than 90 yoo ta'e si out what ishuma kana waan jijjiirta maalumatti biraa maal ture leenca ko si out else jennee if itti dabale asumatti tokkuma bar else if jettee bracket isheen kun if gaafa fayyadamtu bracket condition fayyadamta jechuudha. Grading amma immoo yoo grading meeqa ta'e grading kee greater than or equals to 80 taanaan b baasiif as keessatti si out grading kee b baastaaf jechuudha. Eeshi else if jennaan kaa else if grading kee yoo meeqa ta'e grading kee greater than or equals to 19 still 17 jennee maal baafnaa fi sorry ishee kana miti ishee kanadha. Maal baafnaaf si out c grade is c capital jennaan fakkeenya waan ta'eef kun maleessa dhugaasaa miti 70 fennaan biidhane riiliinsaa. Eeshi ilsetta macha dhumarratti ilsette if grade is ilsette fail si out what fail kufteetta fail jettaan jechuudha. As keessatti semikolon hin daganneerra fail kan jedhu asitti semikolon jennee Iran error. Why? What's the error part? Okay, unexpected error at end of input c in grade jedhee maaltu badi error asirraa fix gochuu danda'u qabdu. Laayinii 20 irratti asitti maaltu badee eshi asii tokkoon fix goona ka integrate enne c in grading sirriidha. If grading 90 c out else if grading 80 c out b else if grading kana c out c else c out fail tokko tafee jedha asitti sini galee kana tafee sana booda enter number jedha jechuudha. Number asitti hin barreessine garuu odoo barreessinetti tola. Dafi obsana dhoo dafi bule rafe connectionidha akkuma argaa jirtanii. Ayeshi garuu wanti isin asitti arguu qabdan kaa ilsi ifin immoo choosii baay'ee yoo qabaannedha jechuudha. Choosii baay'ee yoo qabaannedha raan gochaa jira connectionidha. Choosii baay'ee yoo qabaanne fakkeenyaaf gaafa c in graded gradii kee galchitaa 70 yoo fidde gradii c jedha jechuudha. Si out
si ishee kana baasaa jechuudha. Kanaafuu wanti isin qabatanii darbuu qabdan tokko qofaadha kan as keessatti filattan tokko qofaadha. Inni kan biraan switch statementidha. Switch statement. Switch statement. Switchiin immoo fixed value yoo qabaatanii filannoo kana kan isin fayyadamtan jechuudha. Fixed value yoo qabaatanidha. Filannoo kana kan isin fayyadamtan. Fixed value yoo qabaatanidha. Still run hin taane because of connection. Connectionidha jechuudha. Akkuma argaa jirtan asirratti connectionidha jechuudha. Kanaafuu fakkeenya intini isin barreessee ilaala. Kooddii kana copy godhaatoo kooddii kana akkuma barreesse kanatti barreessaa run gochuu dandeessu. Yookiis immoo kana fiddanii sinitti agarsiisuudhaaf kana fiddanii kana finnee kanarratti tumnee sinitti agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Maaliif raan hin ta'u yoo jettan jechuudha. Maaliif raan hin ta'u maalidha dogoggorri isaa yoo jettan asittan sinitti agarsiisaa jechuudha. Maalidha dogoggorri isaa warra jettaniif. Gireediin keenya 80 dogoggorree B'dha. Kunoo asitti gireediin B'dha jechuudha. Kanaafuu hin dogoggorree jechuudha. Inni kan biraan ishuma kana gidduutti maal hojjenna nuti amma ishuma kana gidduutti switch hojjennaa jechuudha. Switch hojjennaa jechuudha. Integrated gireediidha kan isin galchitanii jechuudha. Integrated amma immoo gireediin keessan yookiis immoo fakkeenyaaf day is equals to constant yookiin fixed value yoo qabaatan day is equals to 3 day is equals to 3 odoo jettanii switch fayyadamna. Switchidha kan nuti fayyadamnu jechuudha. Switch enne cuftuu kana keessatti deenna because day gara oliitti qabna. Case 1 irratti maal gootu? Case 1 dhaaf maal fayyadamtu? Siyaawot Monday break ennaan. Breaking kun maaliif fayyadisiin fakkaate? Monday bira gaheera taanaan baasii. Keezii tokkoffaa xumureera taanaan baasiidha. Tuun immoo maalidha? Siyaawot Tuesday. Kan akkas gootee break jettaani jechuudha. Breaking bahi. Exit isa jennudha jechuudha. Siyaawot case 3. Ishee kanadha. Case 3 dha maal goona siyaawot Wednesday jennaa jechuudha. Gizee kutaa 2 kutaa 3 barachaa turre akkasitti break kennaani. Break kenneeni baaneeti dhumarratti default jennaame fakkeenyaaf default value maal jennaani siyaawot invalid jennaani jechuudha. Invalid yoo ati lakkoofsa kanaan ala galchite invalididha jechuudha. Invalid jennee alatti baanee goonaa iraan. Eeshi Wednesday jedheera jechuudha. Kanaafuu mee fakkeenyaaf kana odoo case 1 odoo hin taane deeyii kana deeyii lammaffaatti jirre ilaallaa jechuudha. Maal baasuu qaba? Tuesday baasuu qaba. Iraan. Tuesday kunoo akkuma argaa jirtanidha jechuudha. Tuesday dha jechuudha. Kanaafuu switch statementiin kanadha. Inni kan biraa maalidha? Nested if statementidha. Nested if statementiin if statementiin tokko if statementii biraa gaafa hammatudha jechuudha. Return 0 kun success signalidha. Xumureera meseejii kee jettee meseejii kee barreessuun malee wanta biraatiin miti jechuudha. Success signal. Boos hojii ati natti ergite line by lineidhaan execute godhee xumureera fayyaa isaa isinitti deebi'ee jedhee inti meeniif deebisee himuuf jechuudha. Kanaafuu function keessatti next chapter irratti ni baranna. Is very interactive and attractive. Okay. So amma maal laala? Nested if isa jennu jechuudha. Nested ifin kuni ifin tokko hammatee yoo jiraate jechuudha. Ifin tokko gaafa if kan biraa hammatee jiraatudha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha mee? Ifin tokko if kan biraa hammatee jiraatudha. Fakkeenyaaf intenne age is equals to 20 jenne inni kan biraa int id jenne id numbering kee immoo lama odoo jenne id numbering kee if jenna kam
if nested if jechuun if hammatee jiru jechuudha wanta biraa miti wanta kana kan itti fayyadamnu gaafa dhugaa ta'e conditionii if age greater than or equals to 18 bahito senito if edemmas if edito if edi mal godi age greater than id no kana isheen kun yeroo kam isinitti meera ifin kan isheen fayyadamtu ishee kanadha if id is equals to 1 yoo ta'e maal godhi access granted balballi banaadha see out balballi banaadha seenuu dandeessa seenuu dandeessa jechuudha hin dandeessa balballi banaadha seenuu dandeessa jechuudha id'n tokko jedhee jechuudha id'n tokko taanaan seenuu danda'u id'n lama ta'uu qaba because id'n saasitti lamadha jechuudha iraan obse ammasitti balballi banaadha seenuu dandeessa balballi banaadha seenuu dandeessa jedheera jechuudha kanaafuu taphachaa enjoy gochaadha inni kan biraa nested if baranneerraa else if baranneerraa if statement baranneerraa switch statement baranneerraa switch statement yoo fixed value qabaate kan akka day kana fa'aa hojjechuuf amma wantoota akka filannoo kompleksii qaban hojjechuuf garuu kan isin fayyadamtan else if immoo choice lama yoo qabaattan dhugaaf soba yoo ta'edha kun asuma irratti peejii keenya irratti akka argaa jirtanii as fuula websaayitii keenya irratti akka argaa jirtanii kunoo kanarraa arguu dandeessu ChatGPT asuma irraa fayyadamuu dandeessu true if else statement dha jechuudha